بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم daawwattoota fi hordoftoota TV Hamilton bakkuma jirtanutti nageenya rabbii isinirraa haa jiraatu arras sagantaa keenya yeroo gabaabaaf adda citee ture arras walitti deebinee jirra biidhinillahi ta'ala sagantaa bohaartii Hamilton namoota garagaraa isinii dhiyeessinee waan hedduu irraa barachaa turtan arras nama garagaraa tokko nama waan addaatiin dhufe qabannee dhufnee jirra. Ammaan durasi namoonni isiniif dhiyeessinu namoota ogummaa garagaraatiin biyya tajaajilaa jiran akka isinii dhiyeessaa turre namoota immoo umriidhaanis gurguddatanii waan guddaa hojjetanis namoota ijoollummaadhaanis waa hojjetanis isiniif dhiyeessaa turre jirra. Akka sagantaa keenya irraa barattan waa hedduu barataa jirtan abdii guddaa qabna. Har'as immoo biidhinillahi ta'ala ayyama rabbiitiin hojii biyya keenya keessatti baratamaan ta'in nama hojjetee umrii dargaggummaatiin umrii ijoollummaatiin yerootti saba keenya yookaan saba afaan kana dubbatu keessatti waan baratamaa hin ta'in barsiisuudhaaf itti laffa'anii taa'abanii waan guddaa hojjetaa jiranidha. Kanis inshaallah boodatti deebinee wajjiniin waan jiru hundasaa ilaalla. Nageenya rabbii keessan nuuf jiraadhaa isiniin jecha kallattumaan gara isaan isin dabarsaa eenyu akka ta'an maqaan isaanii eenyu eessatti akka dhalatan maaliif hojii kanatti akka seenanis wajjiniin gaafannee waan guddaa irraa barattanii isinis immoo hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan affeerraa keenya isiniin jenna. Maqaan Ustaaz Muhammad Sabah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Har'a sagantaa bohaartii Hamilton irratti nu argamuu keetiif yeroo kee aarsaa gootee dhufuu keetiif baay'ee si galatoomfannaa. Galatoomi isiniin jenna nu ulfaadhu. Sinillee galatooma jazakumullahu khaira. Gaa sagantaan keenya sagantaa wantoota garagaraa dhiheessaa waan asirratti waanuma hojjetan waan harkaa qabdu Muhammad Sabah eenyu jechuurraa jalqabna. Mee Muhammad Sabah gabaabsineetuma eenyunni maqaan isaa maqaan abbaa isaa maqaan haadha eessa dhalatan eessa guddatan jirra kaanii waan biraatti argaman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد صباح بن الشيخ سعيد بن سراج بن يوسف بن حسن اندوموغا بن عمر بن بورو أتي اتمو فانغا غمزيس جيدمو بفسنين ديما ما شاء الله. هذيك هي سعادة بنت عبد الرحمن بنت الشيخ عبد الغني جانيني إسانو ملمان رتين كره هنگا تو کوئی چونی دنده کوئی ماتين كيسن كي مفتي دي مو مقا كنا كنا كمي تركه جلن ليزا اجا مقا كنا كنا درو كان گداتي هو باقي باقي تروان ده ها شيخ توران جچو بانگي بانگي شيخ سعيد راجي متيگارو كرت کو سرگا اي سبكلا لودا bakki dhaloota godina Oromoo Walloodha baadiyaa Doodho jedhamtuudha. Achittiin dhaladhee hanga 1998 achumaan ture. Maasha Allah. Meegaa kallattumaanii karaa waan hojii keetii kanaa wajjin walitti dhufu keessa seenna. Barumsa diinii Islaamaa eessa barattee hammam tokko biyya kam keessa Walloo keessatti baratte moo eessarraa jalqabdee? والله ملي المتوني عند الديرتي بداية قرآن سفينة لمان في شجاع هذا خيافي بغير التنكره سانو ملمان قدو تنكره بغير راين كره ديبين هذا خيار هذا هنگا خنا سانو مرة تنكره أشي الشيخ أسار كجرمو دواني جرى رب رحمسان راغل وديبا كجرمو ديما أشتلت كوتا كشجاع فصلي خلع جرو راكاسين كره تباك إجرسو جرى الشيخ علي كان جرى من تجرني سامبران ديمه كسم شجاع سنماس بكا الشيخ أسرار برا كاسه إنسان ركره بافضلي أو قصن صوفيات الره بافضلي إنسان مرتين كره عمدة إنسان مرتين كره من حاج إنسان برا ديمتين الشيخ موهي حرواج إنسان برا ديمين من حاج هنقول ما إنسان رتين كره قرو ولا كان الدبي من حاج هنقتك شيخ علي سن الرالي كره إنجرا كتاب فقهي هنگا خناتين كتاب فقهي لاغا كتاب فقهي كرامة جيسن كرامة جرا خنا هندا كتاب فقهي تقراره طلاب وسون انجل كبنين غا خرا حديثا خنا مواس دوفه غا فنگر حديثا دوفو جل قبر ابراهيم ثاني فاغلو جل قبا شفا روبت بكجر الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ اول
kan barana du'an tokko jechuudha. Isaan biran deemee achittiin hadiisa hanga tokko jalqabe achirraa khamiseettiin deebi'ee khamisee sababiin achi garas darbee gara caffaa darbee fi yeroo san wahabiyyaa jedhama. Khamiseen kun wahabiyyummaadhaan beekama. Waan san gartee sodaa maatiinis waan qabaniif hedduu kara khamsiisa waan sun nu dhorkaniif ture booda bayyanachaa dhufne gara khamiseettiin deebi'ee khamiseetti hadiisa hanga tokko qaqqara'ee achirraa jimman deeme. Bakki hanga taa'ee itti hanga tokko waa hubadhe kitaaba jalqabaallee kan hin barreesse jimmatti. Jimmaa kam? Jimmaa Gaatiraa jechuudha. Jimmaa Abbaa Jifaar. Jimmaa Abbaa Jifaar deeme Gaatiraatti Sheekh Ismaa'il Muusaa Habib biratti min albidaaya qara'e akkuma ganaa waan fiqii malee jiru waan hadiisaan beeku. Kitaabota hadiisaa irra deebiidhaan tafsiira dabalatee an xiqqaadha achumatti tafsiira anaan laalchisa ture anaatu darasaa baasa ture sheekarratti sanaa qara'a. Dawwee xiqqaa naan jedhan gaafa sammaa akiyya dawwee naan jedhaniituma dawweedhaan na waamanii akkasittiin Sheekh Ismaa'il san biratti irra deebiidhaan mukhtasara sirriitti hubadhee kitaaba maahiyyat Abdallah al-Hararii wa atbaa'ihi jedhu sheekumaa wajjin bakka na dhibe sheeka gaafachaa afaan oromootti hiike gaafa san koompitara hin qabu daftara luukii gurguddaa tokkoon qaba san irratti barreesse achi booda gibrinnaa tokko jira koompitara mootummaa qabu qaba san dhuunfaa hedduu koompitara hin qabu jechuun ni danda'ama. Gibrinnaa sun koompitara mootummaa saniin barreesse CD godhee natti kennee kitaaba san as finfinnee dhufee CD sunillee vaayirasiin jalaa ta'e kitaaba sun naan baane Samiir tarii yoo kan dhaga'u ta'e Samiir jedhama mucaan sun yoo laaptooppii isaa san kitaaba sun jiraate ittiin haa jawaa barasan ture jechuudha kitaaba barreessee ho'i. Kitaaba barasan barreessuu jalqaba bara waggaa kam egaa waggaa 2002 bara 2002 jechuudha kitaabni jalqabaati barreessite mee jalqaba kara kitaaba barreessuu kee kanaati kati barreessiteettu sun dhufin eega kitaaba qaraatee kaatee wanni kitaaba afaan oromootti barreessuu rakkoo ati mudatti jiramoo rakkinaati argite tokko jiramoo maaltu akka barreessitu si godhe afaan arabiffaatirraa karaa afaan oromootti hiikuudhaaf wanni ati yaalteef sababa maaltu namoota itti fakkeenya godhatti jiramoo yookaan immoo nama rakkinaati argiteetti kakaatitu jiramoo waan si kakaase mee kakoomsisti ta'e maali? Jalqaba kitaaba barreessuu gaafa ammaa xiqqaa san gaafa amma eenyummaa Abdallaa Hararii fi hordoftoota isaa jee barreessu sanii hanqina nan arge Harariin dhufe Habaashi dhufte kitaaba kana dubbisee natti tole. Fiqiin kun immoo afaan nama hiika afaan arabaa kana bakkuma takka takka yoo ta'e malee hanga tokko namni eega minhaaj qara'ee numa dubbata afaan ammaa kanaa afaan masirrii san nagumaan dubbata sababa sanitti kitaaba kana qara'ee natti tole kitaaba kana obboleeyyan kiyya ka durbaa ka dhiiraa kitaaba kana osoo afaan isaatti hiikamee fi faayidaa qabaaf ka jedhuuni ka biraa biyya alaatiin deemee gaafa biyya alaa deemu akka carraa ta'ee carraa qiraatiitiin argadhe irra deebiin qara'ee biyya Saudi Arabiyaatti Sheekh Abdullah bin Abdurrahmaan As-Sa'ad fa'arratti buluuqa fa'a sanadaan qaraane gaafan achi jiru san immoo ijoolleen amma biyya arabaa kun kophaa jiraatti sooshaal miidiyaan kunilleen akkana gaafa san haalli mijjennee yaaddaruma asiquun mijjechaa dhufe maleedha hajoolleen hedduun hoggan laalu fedhii qara'uudha ka qabu ka ganaan asii galee qara'afaa jedhu jira biyya arabaa kana keessa taa'ee jechuudha. Uummanni kun kitaaba kana soo argate isa fayyada ka jedhuun tilmaame ammas barattoota yuunivarsiitii ijoolleen keenya hedduun ka qur'aana qara'anii haa ta'u malee yuunivarsiitii deemanii barnootuma qofaarratti xiyyeeffatan warra saniif wanni kun furmaata ta'a jechuu tilmaame bifa kanaan tisheen jechuudha gaafa. Ajaa'iba wallaahi waan nama ajaa'ibu haqiiquma garuu wanni kun wanti biyya keenya keessatti baramaa hin ta'in ni ulfaata ammas hawaasni keenyas waan kana keessatti warra dubbisutu hin jirremoo warra barreessutu hin jirremoo lachuu rakkina guddaa jira afaan oromiffaatti barreeffamee dubbisuunis namoonni dubbisuu amala hin godhanne ta'ee dubbisuun amala keenya miti baay'ee isaadha dur namni kitaaba dubbisaa achi booda afaan arabiffaati sanuu achi booda sagaleedhaan kaasita dhaggeeffachuu dhufe kaasinni sun niimooriitti gara eega jijjiirame booda fa'a waan jiru hattaa namni amma yeroo onlaayinii irra baay'ee waan tokko barbaaduudhaa jedhu dubbisee waan tokko fixuurra sagaleetti jijjiiratee waan biraa hojjetaa sagalee dhaggeeffachuu barbaada mee barreessuu kana keessatti gaa rakkooleen si mudatanuu chaalenjii si mudate jira yeroo barreessitu kana keessatti barreessanii faa dhabuu yookaan immoo osoo deemtu wanni garaagaraa nama mudatu hin jiru maaltu faa si mudatee beekaa mudannoo adda addaatu nama mudata mudannoon barreessee dhabuutiis na mudatee jira mudannoon namni hamlee na cabsuutiis na mudatee beeka
Inni kun faammee baay'ee namicha kanarraa baay'ee. Namtichi kun tarii maqaa isaallee hin dha'u. Gaafan kitaaba kana barreessee jechuudha. Kitaabni kun kitaaba 6 qofa ture amma 9. Kitaaba gargaaraa barattootaa jedhu. Kitaaba 6 qofa ture. Kitaaba kana barreesseetiin xumure maxxansuu isaadhaa gatii baasiseetiin ulfaataa natti ta'e. Hin dandeenye jeetiin hawaasa gaafadhe ijoollee guruppiin qaraa'isu tokko gaafadhe jennaan namni suni achuma keessa Mahammad Sabaa kitaaba maalii barreesse sheekni isaa Sheek Adam Kaamiloo kitaaba barreessine Mahammad Sabaa akkamii barreessaa jee warra guruppii saniin ka sheekni isaan barreessin kanaafuu waan isheen kee hojjete qoma ta'uu qaba wanni kanaafuu jennaan kun deeggaramuu qabu waan sheekni sheedamuun barreessine akkamii Mahammad Sabaa kitaaba barreesse hojii qaraaniin beekamu caadhaa jee akkasitti hawaasa irraa deebisee yeroo sanitti kitaaba maxxansuu bakka karoora jedhu bira sadarkaan gahu itti gaheen ture achi booda akkuma ta'etti maallaqa namaa kana bira jirus maalis jee maxxansee Ustaad Raayyaa Faas waamee rabbi umurii sanaa dheereessuu dhufanii gaafa san Dr. Jiilaan faan Qamar Hussein faan hundi isaanii dhufanii kitaaba san eebbisaniiti deemanii egaa tarkaanfiin cimaan an tarkaanfadhe gaafa san jecha nama sanaatiin osoon itti dhiisee raadhee afeera dhiisee tarkaanfadhe alhamdulillah as gaheen jira mudannoon biraa tajriida gaafan barreessu hadiisni 600 kaniin qulqulleessee maxxansuun gahe na jalaa bati. Baduu kamni haqan utubatu kompiitara keessaa bade. Oopeenuma ta'uu dite banamuu dite. Aappii saniin itti buusaa ogeesha saniin itti waamaa zippii godheetiin zippii irraa hiikaa maaliin godhaa zimu manaan jedhe. Akkam taate garuu waan bareedaa mana maktabaa hin kennee deeme. Eega maktabaa kennitee kaatee mana deebitee maktabaadhaa kennee gatii baasisuudhaaf jedhee gatii kitaabaa baasisuuf maktabaaf kennee deeme hanginaan qulqulleessee amma booda hadiisni 600 kun osoo kophaatti maxxansanii huni maxxana hanginaan jedhe qulqulleessee fayyee taa'u laal duubaan na jalaa deebi'ee hedduu takka mataa na dhukkubee garuu alhamdulillah yeroo dhiyoo keessatti waan san deebise kitaabni sunillee maxxanee waa hedduun nama mudataa yeroo waa barreessan jechuudha. Meeqa hanga yoonaatitti hojii ati hojjette kana keessaa mee kitaabota meeqa maxxansitee jirta afaan oromootti kan hiiktee jirtu? Wallahi hangi maxxane kun hanga kitaaba hangi maxxanee fi hangi barraa'ee meeqa hangi maxxanee meeqa? Hangi barraa'ee hanga 29 30 gahee jira. Waggaa meeqa sitti fudhate amma hanga kana barreessuun? Yoo gaafa sanirraa lakkoofne hedduudha gaafa Sheekh Ismaa'il bira barreessu sanirraa. Eega hojii godhattee wanni kun uummata bira gahuu qabaa jettee itti yaaddee? Gara waggaa 6-7 ni taajeetii. Waggaa 6-7 kana keessa kitaaba 30. Kitaaba 30. Sa'a hangam kennitaa guyyaa keessaa? Yeroon itti sa'a haqiqatan yeroon itti maatii dhiisee maatiin kiyya isaa galatoomanii yeroon itti maatii dhiisee murteeffadhee ofii kiyyaa watii danfisadhee maatii manuma dhiisee yoon gale daqiiqaan na jalaa gubata jedhee shiroo bitadhee yookiin haadha manaa kiyyaan naa kennaa jeeni yeroo itti ijoolleen na yaaddee achi dhuftee na laaltuu jira sanga akkuma carraa namni biraatis akka kanatti kaka'uu danda'a jechuuf malee silaa asitti muufii kan san godhee. Kun jechuun namni kitaaba yeroo kana keessatti kana barreessee waggaa hamma murtaa mana kana keessatti wanni si qabu maaliif beektaa shoorri maatiin namaaf godhan waan akkanaa gargaarsi maatiin namaaf godhan waan baay'ee guddaadha waan illee yeroo hunda galatooffatamuu qabu maatii akkasiidha rabbi nama hundaaf illee hiruun kadhachuun barbaachisaadha maaliif hojii ati hojjetu tokko yoo maatiin si keessa hin jirre hojichi ni bada namichatu jedhan khutbaa jumaa godheedha. Hin bareeda khutbaan isaa kun sagalee ni dhagahamaa nama biratti fudhatama qaba namni hundi ni dinqisiifata jennaani taa'anii mandara keessa daawwatan jedhanii haasawwaa isaa haasawnaani anatu kana godhee itti hidhanaati mana maaltu godhee miti qaalichi sheekni ofiif qaraani ati maal goote jennaan sinin agarsiisa ka akkanan godhee itti jedhan ol deebiteetuma kanas godhe kunis badee jira kunis mana keessaa dhumee jira kana naajuma jennaan guyyaatti aanu yaa isheen dhufee khutbaan rabbeetuma qad achi siquun hidheedhan akkas jedhanii haasa'u maaliif himu beektaa waan kana gumaachi yookiin gargaarsi warri mana keessaa namaaf godhan alatti hojii ati hojjettu keessatti illee dhiibbaa si godhaa jechuu nama barsiisuudhaaf jecha dhaamsa akkanaa dhaamanii beektaa haasa'u akkanaa haasa'uun jechuudha kanaaf maatiin gargaarsi maatiin namaaf godhanii hojii alaatti irratti dhiibbaa qaba gargaarsa siif qaba si miidhuus danda'a kanaaf waan guddaadha.
Hagalatooman jechuun maatima kana itti dhiisaniituma osuma magaalaa taa'ee jirtu biiroo galtee hotii ofii keetii dafisatteetuma nyaanni achillee yoo dalagamee dhufe biizii na godhaafi beeka hogguu dhufan xiqqoon hojii ta'anii kajedhuun jechuudha. Wallaahi ofuma kiyyaa bitadhee ofuma kiyyaa nyaata godhadhee buddeen gogaa bitadheetumaan asuma godhadhee jam'aa tana laal fiigee sagadee deebi'a gara biirootti jechuun waan kana guyyaa akkanaatti xumuruun qaba jennaan xumuruun qabaadha. Duuba hogguu barreessitu kana keessatti jechoonni sitti ulfaatan hin jiru. Amma matalan kitaaba hogguu qaraanu kitaaba faqaraa tokko faan nu beekamaa sixraa tokko gaffinneetuma walitti hiikamennaan maanaa muraada isaa hubanneetuma biraa galla. Jechoota kallattiidhaan kara kanarraa kara kanatti hiikuuf sintin ulfaatu. Jechoota ulfaachuu keessaa jechuudha. Qaayidaan kiyya ati amma yoon dhufee si gaafadhe natti himtaami yoo naan taane hedduu sin muru sheeka biraa biraan deemu. Sihirraa tataateen fudhadha amma dhufee kitaaba kana yoo si bira gulaaluu dhufe wardi godhadheen dhufa bakka ishkaalaa hunda diimeffachaan deema. Tokkoffaa osoon qulqulleessaan deema jee nan oofuu beeka. Kitaaba kanneen barreessaami bakka ishkaalaadhaa mallattootti godhadheetiin darba. Bakka si dhibu hunda isaa deemteetuma gaggaafattaa jechuudha sheekan. Guutuma bakka ishkaalaa dhiiseetuma bakkuma naagale qofa godha. Bakka ishkaalaa sana osoon sheeka bira oofin ofii kiyyaa'in irra deebi'ee kun maali ka jedhu kitaaba lugaarraayis seerchis godhee itti barbaada san hundarraa gaafan dhabe si biraan dhufa fakkeenyaaf si biraayis hanguma tokkoon fudha malee hundi akka itti fudhatu naa ta'uu dhiisuu danda'a. Sin mormu sheeka biraa biraan dhaqa. Isa kanaa sin mormu sheeka akkasittiin jechoota kana hunda isaa nama kudhanfaa irratti dhiyeessee sheekaa gara mashaayika kudhanii naman dagachuu hin dandeenye shee maashar halkan sadi faa yeroo itti mataa isaan dhukkubsee halkan sadi keessatti buluu maal tajriida kana guutuu isaa halkan sadi keessatti mahallal ishkaalii wajjin ilaallee sheekaa wajjin finnee biraa deemu. Ajaa'iboo maashaallah. Shee maashar Hussein jechuudha. Akkasitti isaan irratti dhiyeessee bifa kanaan bakka na dhibee irra deemee hattaa shee Abdallaa Hirnaa bira Hararillee bakka adda adda deemee isaan kanarratti dhiyeessee waan kana qulqulleeffadha. Uummataa miti adda durummaan kitaaba kana barreessuun ana fayyada jechuudha. Haqiiqa dhuguma. Mee koomintiin uummataa maal jedhama kitaabni kun yeroo lama sadii maxxanee kan nama bira ga'ee jiraame haallitti ati walloodha amma fakkeenyaaf naannoo walloo keessa turte jimmallee dhayitee tagaa afaan kee afaan ati ittiin barreessitu kunoo hunda bira ni ga'a. Kana waltawaa godhuudhaaf dheengadda guyyaa 40 fudhadheetiin naannawee hanga tokko haa ta'u bakki tokko tokko didee afaan dhaloota sanarratti akka amma sheene jechuufaa nuti seene jettan sinii nuti sheene jenna ni sheena jenna waan sheenu tokko waan yookiin wal seenu waan jedhus wal sheenuu jenna nuti amma دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ربي صلى الله عليه وسلم شينه جننتي لقد يرمو بل انا مو يرجع لالو سينه جت هنگا ما تام انا مبودا مرتيسه مالك كتاب يهون دكنه جالو كذا كتا لقد غرا ولو بتوس جراچو مالا هنگا دنديتي خيا تمتو خيسه غدودان لقد ولا اورومي ادا هند خيسه گلچوداف هنگا دنديتي خيا تيادي غدو انجرا غرا فندراتيس اناسته وردين كتاب چاني جرا نمن فويسو برباده اگنن دو ايسته سونن جرو فويسو ني دنديا غرا فندرات ان شاء الله كتاب لي كناس فافيتين الله واسد قبسيسو في هذا kitaabni ati hiikte kun maal fayyadamee jalqabarraa matalan kitaabni amma nama fayyada jettee jalqaba itti yaaddee eenyuuf namoonni hiikame kun namoota garee qabamoo namoota afaan oromoo hunda dubbisuu danda'u jetteeti kan itti keessemoo amma matalan inni kun gargaara barattootaa faayida kitaabni kun jechuudha. Asumaanuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya wallaahi kitaabni kun kitaaba kan barbaachisaa fi kitaaba baay'ee tokkoon itti gammade guyyaa atinatti ergite irraa kaasee fuudhee galee osoo naan hin dubbisin walakkaasaa jedhu keenya dubbisan wallaahi mana keessaa jechuudha baay'ee tokko ani mana galee irraa kaayee hojii biraa deeme yeroo deebi'utti ittiin himnellee kiisii keessaa baasanii yeroo dubbisan baay'ee tokko gammachuutti qaba namni jechuudha fuullee isaadha. Kitaaba hammanaa tokko keessatti kitaabota 9 kitaaba qabeen hammanaa kitaaba 9 keessatti hiikuu jechuun keessumaa kitaabota akkaan barbaachisoo kitaabota aqiidaa irratti xiyyeeffatan kitaabota ahkaama irratti xiyyeeffatan keessumaa namoonni amma fakkeenyaaf baay'een biyya keenya yoo abbaan manaa qaree haati manaan qaraanee yoo haati manaa beektu abbaan manaan beeku ta'a gariin immoo kan waliin hin beekne ta'a baay'een isaadha afaan arabiffaa quraana qaree afaan oromoo ni beeka garuu afaan arabiffaa dubbisuu hin dandeenye kitaabota arba'iinaa kitaabota akkaan hadiisota akkaan barbaachisoodha kitaaba fakkeenyaaf immoo ahkaamul hayd wan nifaas dhiiga dubartootatti dhufu kana baay'ee isaa gaafachuu ni qaanfatu baay'ee isaanii jechuudha aadaa dubartootaa jechuudha. Kana keessatti kitaabota gaggabaaboodha muhimmiidha jedhanii afaan arabiffaatiin barraa'ee biyya keenya keessatti afaan oromootti hiikuun baay'ee tokko nama hundaaf barbaachisaadha. Mana keessa taa'anii
carraa namni onlaayinii irratti waa dubbisuu yoo hin qabaanne matala nama namni onlaayinii irratti waa dhaggeeffata gariin televizyiinaan sagantaalee fatwaa deemu dhaggeeffatee irraa barata sagantaan fatwaa sun kan inni televizyiinii irratti dabarsu waan guyyaa tokko yookaan guyyaa lama qofa deebi'uuf darbuu danda'a. Kitaabni immoo umrii guutuu nama bira jiraata. Namni keessumaa parsantiin barammaa keessatti jechuudha. Parsantiin nama barnoota kutaa tokko lama sadii hanga shanii hanga saddeetiin baratanii parsantii isaadhaatti xiqqaadha jechuudha namni hin baratin. Afaan Arabiffaatu faatu hin jiru malee afaan Oromootiin ni jira. Kanaaf namni hundi mana taa'ee dubbisuu danda'a. Waa'ee aqiidaa isaatirraa hamma wallaalaadha jedhamne waa'ee ahkaamaatirraa wallaalaadha hamma hin jedhamne bifa akkamitti salaatanii akkamitti rabbii wajjin walii galan akkamitti xaaraa ofii eeggatan waan jedhu ni gargaara. Baay'ee galatoomii ulfaadhu waan baay'ee tokko ilmi namaadhaatti yaadee xiyyeeffatee irratti hojjechuu qabu galatoomii siin jechuun barbaada asiin. Kanaaf obboleeyyan kiyya daawwattoonni asiin nu daawwachaa jirtan biyya keenya keessatti baramaa miti waa dubbisuun waa barreessuun immoo matumaan jiru. Waa barreessuu jechuun afaan Oromoo keessatti tokko namni barreessu hin jiru. Yoo ati barreessite hamilee si cabsama. Namni si dura dhaabbata akka waan ati nigdiidhaaf dalagaa itti barbaadachuudhaaf jecha waa barreessituu si'a. Inni kun immoo biyya keenya keessatti maal jedha namni tokko maal jedha beektaa? Numaatu nama tokkotu maxxansuu dhaqee mana maxxansaa dhainaani Najjaashii kana afaan Oromootiin maxxansiisuu dhainaan itti yaadii jedhanii jiran. Maaliif jennaan afaan Oromootti nama maxxansaa yoo jette waa lama yaaduu si barbaachisa. Yoo itti nagadadha jette dhaabbadhu yaadii. Yoo immoo akkanumatti carraa kooti nama bira haa ga'u yoo barbaades lafatti haafu gaafa waggaama barbaade taa'ee gaafa rabbiin jedhe nama bira haa ga'u yoo jette kitaaba maxxansiisi malee afaan Oromootiin namni kitaaba hin dubbisuun maxxansinu. Ofii keetiin kassarinii maallaquma sanuu qiliqii nu kaffaluu hin dandeessu nama jedhaniintu jira jechuudha. Hammas tokko keessa jira biyyi keenya sabni kun jechuudha. Kanaaf kitaabota seenaas ta'e kitaabota amantii irratti xiyyeeffatus ta'e afaan keenyaan dubbisuun barbaachisaadha. Irratti wal kakaasuun wal jajjabeessuun wal gargaaruun amala haa godhannuun isiniin jedha. Asumaanuu kitaabota kana akka barbaaddanii kitaabota ilmaan keessanii fi maatii keessan akka barsiistaniin jedhee karaa keetti hin deebi'ama amma sabaa. Amma kitaabonni ati maxxansitee jirtu kan maxxansa galee jiru kitaaba meeqa jette? Tokkoffaa kitaabni haala lamaan hiikame immoo waa'ee ahkaama heddiif nifaasaa kitaabni kun ni qaba. Akka warra kaaniitti kan hiikame. Cuunfaa yaadaatiin hiikame maaliif? Ergaa dabarsuudha fatwaadha waan ta'eef. Inni kaan immoo kan barattootaati kitaaba matnii barattootaati waan ta'eef jecha jechaan hiikame agartee jirta. Afaan Arabiffaarraa gara afaan Oromootti hiikame. Afaan Oromiffaa bifa dishinariitiin hiikame jechuudha. Inni ahkaama hedii sun garuu fatwaa har'a itti haajomtee dubartiin laaltee irraa murtii fudhachuu qabdudha waan ta'eef afaan Oromoo qofaadhaan hin kaa'ee as keessatti hubattee ta'e jechuudha. Bifa kanaan kan qophaa'e tokkoffaa kanuma sagaliin naa qabu kitaaba sagalee kuni. Inni kun kitaaba sagalee asirra maxxanee jira waan maxxanee jira qawaid al-arba' usul al-thalatha kashf shubuhat kitab at-tawhid nawaqid al-islam al-arba'un an-nawawiyya ahkam al-hayd wan-nifas safina laman safinatu an-najat afaan maarifat inni jiran oromiffaan hin jiran afaan oromiffaatiin hin jiran baay'ee kanaafiniin kophaatti illee isaan hin baasne as keessatti akkanatti baay'ee nama gargaaraa jiru bara amma kitaabni silaa kitaaba adda addaatitti bahee addaan bituu barbaachisa. Bakka tokko kan ga'e tokko gahuu dhabuu dhiisuu danda'a. Yeroo walitti jiru immoo namni waan baay'ee argachuu danda'a jechuudha. Kun sagalii kanaan kudhanji kun agarsiisa jenneen. Maal inni immoo? Agarsiisa qubee afaan Arabaa afaan Oromootiin. Eenyuuf qophaa'e jennaani warra qubee afaan Arabaa barachuun tasuma jabaadha itti fakkaate. Qubeen afaan Arabaadha jabaa miti jecha asitti kuni alifi kuni baadha jedheetiin tokkoffaarra jala barreesse lammaffaarra jala barreessuun dhiise yoo asitti hubattee ta'e asitti Arabiffuma sanuu barteetta ta'a jechuudha. Asitti oliin gadi barreesse. Wal keessa jechuudha. Asitti immoo wal keessaan barreesse. Maaliif olii gadiis kana sirrii barteetta yoo ta'e asitti kana qubee addaan baruu danda'u qabda. Kaas keessaa wallaalte bakka Oromiffaa dhuftee ilaaluu qabda. Ammas AEIOU dubbachiiftuu afaan Oromoo keessatti 5 jeesan afaan Arabaa keessatti 8 hin jedhin akka fathaa akka kasraa yaasu kunaatis waan kasraa ta'e buttii miti maddi dubbachiiftuutti ishee lakkaawwetiin bifa saniin bifa fakkeenyaatiin akka warri qubee afaan Oromoo beeku afaan Arabaa dubbisuu hin dandeenye baratan taasisuudhaaf agarsiisa jee tanaan kudhanii namni gaafa kana fixe uummata kitaabaa kana kaafe buluugatti darba buluuga kanaan kudha takkaa jechuudha. Buluugni qoy afaan Oromiffaatti kun hin ulfaatu mataan isaa buluugumti kun. Wallahi buluuga caalaa riyaalitu irra maaliif riyaalni akkamitti irra jabaata? Akka isaan beeku waan akka itti ta'e hin beeku kun tarii jam'i godhuu isaadhaa maal isaa waan adda addaa irraa nama rakkisa
sanada isaadha maa istafaad min alhadiisi hadiisni biraa safaallisu yoo jiraate maaliif safaallisee jamii godhamamoo naasikaaf mansuuq qabamoo maali ka jedhu istinbaaxaan nama dhiba malee lafti isaa baay'ee laafaadha isaadha hedduu takka laafaadha jeeti dhugaadha kettan akkasitti wanni irra laafaa ta'eef dhugaadha sitti jalqaba fiqii qaraatee kitaaba fiqii fi haqiiqa dhugu akkasi anatti akkasi nama fiqiin qaraa'initti baay'ee ulfaataadha irra buluugaatu tarjamaan isaadha riyaada tarjamaan isaadha naqabeewu kanarra jechuun kana wanti qofaa hadiisa sharhii akka gartee sharhii adda addaa fayyadamuudhaan jam'ii isaadha maal isaadha jala kana keessatti bifa salphaadhaan kaayetiin jira maxxansaa as deemu keessatti bifa hangana ga'ee fokkotuun osoo hin taane hangana ga'ee kan dhufaa jiru kitaaba xiqqaa ta'e kan dhufaa jiru isa kanaan kudha takka gaafa kana fixe namni riyaadii darba ture riyaad afaan oromootiin kan biraa waa jiruufin dafee gara tajriidaatti darbe dura maxxansuuf riyaad barreeffamee jira kanatti aanee dhufaa jira kanaan immoo tajriid kun tajriida guutuu isaa tajriidni akkamitti ammanatti dhumuu dandeetti tajriidni mataan isaatu guddaa ture yoo tajriida gaafa rabbi na gargaaru mujallada lamaaniin maxxansuuf ture kun 462 na gaafatan tarii gaafa san hisaaba kitaabni takka 462 dha jechuudha tole mee hisaaba 462 bahee 450 namni irraa bitu jira bargaddee beeti jedheetiin osoo yaadda'u akka carraa ta'ee mucaan tokko dhufe maaliin jedheen Jamaal Aliittiin bilbile teebilii jaare kana teebilii tokko keessa gamaa gamana godhee akka kitaabi kun xiqqaatu godhu suuraa kaaseetiin Jamaaliit ergee jennaan bareedaadha bakka akkanuma godhu naan jedhe akkasitti immoo hangana gayaa turanni hangana akka ga'uuta jallata takkaan teebilii san osoo yaaduutiin mucaa tokko waamee namatti kadhadhe nama afur laaqana nyaachise khalaas teebilii kee gashina asirraa kaatu gootee asirraa kana asitti gabatee keessa gashitaa jeetiin nama afuritti kadhadhe koompitara kadruus tiiviitis ni jira akkasitti walitti goonee nama afur teenyee jalqabne ogguu jalqabne mucaan tokko malee naa dhufee maaltu sii dhufe jennaan kitaabni kun xiqqeeffameeti kan hiikamee jiru osoo peejii tokko peejii lamarratti goone kitaaba tokko ta'uu danda'a naan jedhe mee akkamiin godhama jennaan ogguma san na agarsiise ni ilaale laaleetiin dubbiin naa taate nasruma kiyyaaf dhufee malee kun gaafa san kaslaa kitaaba hangana ga'u lama ture kitaaba tokkoon rabbiin gaddeebisee jecha akkasin rabbiin nanassaree bifa kanaan dhume hattaa buluugni akkana bal'atu kuni waan san eega rabbiin na barsiisee gadi dhufe kunis kitaaba guddaa taa ture jecha kitaabni sagal bakka takkatti bifa kanaan rabbiin nanassaree gadi naa deebi'ee hawaasa illee bifa salphaadhaan gatii salphaadhaan akka ga'u daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaa amma booda uzuriin isinii maxxan xiqqaataa dhufee jira namni tokko waa barachuun dadhabee waa'ee amantii kiyyaarraa yookaan immoo waa'ee salaataa waa'ee seenaa waan hundarraahuu afaanin ittiin wallaalee wanni jedhan baay'ee tokko uzuriin isaadhaa dhiphatee dhufee jira amaleeffachuu wanni nuti qabnu namoota kitaaba barreessan gargaaraa namoota immoo barreessanii jiran kitaaba isaanii dubbisaa ofii keenyaa jechuudha dubbisuun amala godhachuu qabna hatta keessumattuu warra baratee warra hin baratanii mana jiru qofa osoo hin taane warrummaan baratee jiru amalli jarri qabanu baay'een isaadha jechuudha amalli nuti qabnu gaafa sheeka bira jirru kitaaba halaqaa keessa teenyee qaraanu san qofa bannee sheeka jalatti yeroo sana qaraanee gallee cufnee kaa'uu malee amala kitaaba xaalaa'uu hin amaleeffatanii jira keessumaa warri immoo baratu kuni afaan oromootiin kitaaba dubbisuun sababa dur hin jirreef jecha amaleeffanne waan kana amaleeffanne kitaabota afaan oromootitti hiikaman kitaabota afaan oromootiin jiran seenaa afaan oromootiin jiran dubbisnee amala godhannee uummata biraatis barsiisuun nurraa eegama baay'ee nurraa eegama yeroo ammaa keessatti kitaabni garagara afaan garagaraatiin afaan amaariffaa beeku afaan oromiffaa beeku afaan garagaraa beeku hundi isaadhaatu barreeffamee manatti dhufeefii jira wanni nurraa eegamu qofa yeroo keenya kennineefi dubbisnee hawaasa biraan ga'udha warri immoo lafaa ol ka'aa jirtan warri barreessuu dandeettii rabbiin ogummaa isiniif kenne barreessaa hin dubbifamuun wanti keessan keessa ta'uu qabu jechuudha yaada mataa keessanii keessa dhufu ta'uu qabu hojii qofa wa inna ma'alayka albalaa akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadiin jedhe dubbisuudha maaliifi rabbiin gaafa ati laffaatee jette walladhiina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa rabbiin gargaarsa siif ta'a amma waggaa jaha keessa kitaaba 30 hiikuu jechuun wallahi waan baay'ee nama ajaa'ibu waan nama garramu rabbiin jazaasiif haa kaffalu ammas rabbi si haa gargaaru mee fuuldurattuu maaltu haa ta'uu yaadaa jirta ammas akkanumatti itti fufuu yaadaa jirta kitaabota gurguddaa amma muftasaraata fixxee jirta karaa mutawwalaataatti ol tarkaanfachuu feetamoo tanaan dura gaafii namoonni tokko gaafatanii
fakkeenyaaf kitaabolii riyaada maaliif kitaaba namni biraa hiikee jira ustaaz Gaalii faanis hiikanii jiranii namoonni jiru namoota tokko ni jiranii akka ustaaz faan hiikanii jiran san argeetiin boodarra inni sun hawaasa fayyadaa jira jedhee boodarra aansee garuu akka hiikaa keenyaa waladda hubattee tajeetii naaf gala amma hiikaan jara hiikaan ustaaz Gaaliin faan hiikan matalan hadiisa tokko yoo jalqaban Nabii Hurayra radiyallahu anhu sirriitti akka yadarraa fudhatutti hiikanii hadiisa san fixxee muttafaqun alayhi jedhanii ka'anii hiikaa jala ka'an خلاص yaada hadiisa sanii dhibbaan dhibbatti fudhattee kiisii qabattee galta kan sheekaa sun jechuun kan sheekaa dhifaa sun kiyya kun akka saniin osoo hin taane akka afaan arabaatis barachuu dandeessu gargaarsa lama qabaayyuu kun gargaaraadha baay'ee tokko gabaabamatti sanirraa wanni adda godhu jira jechuu yaaduudhaan barreessuutti jiraadha kitaaboliin barraa'an hangan yaadadhee maqaa isinii dha'uuf yeroo kana maxxanan jedhee yaadu keessa kayfa atuubu ka jedhu faadha inumaan qopheesse malee afaan oromootti ni hiikne maali hin maxxanne afaan oromootiifin daliila tokko tokko quraanaaf hadiisa irraatti fuudhee ofuma kiyyaa qopheesse akkamittiin ta'uu badha ka jedhu tokko خبرا 100 خصلة جزاؤها الجنة من الكتاب وصحيح السنة أفان عرباتي نين كوبيس متنجر أفان مرباتي هجوان ربتكو جنة من دايش العربين جنة قول خجلو هجي ربتك بكتك ولتك أبي متنسين جرا نامات سبونسرات هي متنسي إن غرغرومين طلع راب سمو جلب بفسن المشايخ خوتا فرّه نغفر ربشني وني توم والله خمسة نجرا خطابوته متن كان اسنجر خيسه احكام الحيض والنفاس خبات متن تجرا اس خطاب قد علامه جرى جنم يسغل قد علامه ورثني وجن ورا غير خطابه خد افريت خمتن جچو خن متنغا هدو جرا كتابوله تتقا خننا كغرتي واجباتها فاس دبلت جچو اكسما وانتو تدلي نمر اوفن خجرو اكاتا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابوله الدجرة عنك كتاب دقدمي في سجلي تولي قال لساني لا جرف وندرا مال قلوا يا دخجلوا سنن التشينو يا كتاب مطولات مقدّة خنا نمنون دي روبرتي ديس مدتيسي dargaggoonnis bakkuma jiru taa'ee makiinaa isaa keessa taa'u hundinuu bakkuma jirutti adubbisu jechuu barbaaddeeti. Akkasii garuu maxxansuufii miti waan rabbiin godhuun beeku malee. Tokko googil keessa namni akkuma afaan arabaa yoo seerchi godhe argatu kana Abi Daawud hadiisa hammanaffaa jedhee oggaa seerchi godhe akka afaan oromootiin. Mawqiyaa tokko banattee jira amma mawqiyaa waa qabu daaree ati mawqiyaa onlaayiniin maal googilii irratti. Googilii irratti mawqiyaan qabu. Sun amma eegan barreessee booda malee akkamii godhama sun amma eegan barreessee koopii poostii godhama ta'a achirratti maluma kiyyattu yookiin bifa appiitiin yoo qophaa'e namni bifa appiitiin akka argachuu danda'u aslan sunana keessaa namni guutuudha asirraa sheeka godhatame bakka sadii bilaalataadha silas san akkasuma bakkuma sadii bilaalata waan ta'eef ammoo waan si ajaa'ibu riyaad gaafan afaan oromootti maal na gargaara beektu hadiisa bukaarii keessa jiru hunda afaan oromootti ni kennan gaafa dura maaliif ka asirra jiru ka tajriidarra jiru tajriidni qulqullaa'ee warra tajriidarra jiru san seerchi godhee hunda tajriidumarraa hin fuudhee achirra qaarse riyaadarratti qaarse hanga hafeen akka ganaa afaan oromoo keessa deebi'ee akkamitti akka walitti dhufu hadiisa bukaarii keessa jira walitti ilaala yoo lafziin kan wal dhabu ta'e lafzii sanillee sirreessa hadiisa bukaariidhaa ka riyaad keessa jiru amma maalis hin jechuu deemu yoo namni waan tana dalagu jiraate isaa dalaguuti khayrii karaa banuudhaafi bar tajriida hiikee miyaan gaafan sahih bukhari hiiku hadiisa hanga asii keessa jiru hiikuu nan barbaachisu gaafan sahih bukhari dhaa hiike waan muttafaq alayhi ta'e fixe waan lafzii fi ma'anaadhaan muttafaq alayhi ta'e gaafan muttafaq alayhi fixe immoo wanni maali fi muttafaq alayhi sheekhaaniin tokko maal isa maal maqaan isaadhaa kitaaba tokko jira على شرط لا في علامة في متفق عليه الشيخان جاء فكين في كتاب نسون وصحيح بخاري مسلم الرول يقول أن خبأت باسجر كتاب نسون يكمل جتوا سوانا نيخين أنا بخاري ما في مسلم نيخين كتاب نسون تجمع غير يكمل كتاب سلالة ثم حديث إن خاوي رفونه أسر راقب بوست تورو جاء فخوني سادن هي كمل وين أبي داود خيسا حديثني بخاري خيسا أبي داود حديث لفظ زيدان تكورا كأجتي غيره gabaabamatti hojichi eegatti isheen laafaadha alaa yoo ilaalan waan guddaa fakkaata malee salphachaa deema akka hojjettuun salphachaa deema kabiraa kanneen namatti himuu barbaadu kitaabni kun hundi moobaayiliidhaan barraa'e namoonni tokko tokko uzriin inni kaa'u kitaaba barreessuudhaaf koompitara ammalee akka waan hin taane koompitara hin qabne saniif hin barreessine uzriin kaa'inii barreessi jechuu barbaadeeti
gaafin an kompiitara taa jiru gaafii beekta gaafan saayizii kitaaba sanii A5 fi B5 jedhee baasee gatii baasisuu ka'ee fi gaafan kitaaba san diizaayina barbaachisuun PDF godhuu barbaade qofa malee kompiitaraan malatti hojiin hojjetamu wanni jedhamu tokko hin jiru Word barnaamija Word jedhamu Microsoft gadi buufatanii ofiisii waan ofiisii kan jettu waan kompiitarri hojjetu hunda hojjetu jechuudha san gadi buusnee sanumaan kitaabni kun hundi barraa atiis manuma kee teessee Word masaniidhaan yaada kan kee barreessitee gaaf tokko yookiin maxxanuu sudha ati muuxannoo dabalatta an hangani kanatti waan an hin beekne hedduun arge waan an hin beekne san sababa kana barreessuutti nu badda waan ta'eef atiis mana kee teessee bilbilaan barreessuu dandayamu namni hundinuu gahee isaa bahachuu qaba immoo warri dubbisu immoo dirqama dubbisuu qofaaf bituu miti hatta hamlee abbaa kitaabaa saniif illee ta'u wanti tokko kan inni reefu haasawaa karaatti mureetu jira namni tokko yookaan kitaaba kaateeti barreessitu namni tokko tajriidee kitaaba qaree jira yookaan riyaada qaree jira buluuga qaree jira buluuga kana afaan oromootti barraa'ee dhufeera jennaan an qareen jira jedhanii waan bira darbanii miti tokkoffaa namni tokko barreesseeti hawaasaan gaha tokko biteeti hawaasaan gaha biteetuma ummata namicha sana gargaaree akka inni hojii lammaffaa hojjechuu danda'u jechuudha. Walakkaadhaan siin qabaniin dagaga. Nama tokkootu Mahammad Sabaa maaliif kitaaba gurguraa jee gaafan buluuga kana gurguru Mahammad Sabaa maaliif kitaaba gurgura maaliif akkasumaan inni irree jira kitaaba rabbii gurgura kitaaba gurgurataa jira inni amma miskiintichi irra laallan hedduu sitti naarre maaliif jennaan sanuu bakka adda adda taasaa bar kun amma kanaa miti qur'aanumti waraqaan saadaa gatiin itti bee qalamii isaa gatiin itti bee maxxanaa qur'aani rabbiitu innumti wahii bu'ee ni gurguramaa mire kunis kafaltii qaba yoo kanatti 300 itti baaftee maxxansitee hirte boru khabiraa maaliin hojjetta maaliin maxxansite kana qofaasa kitaabatu qur'aanni jechuudha biyya arabaa irraa dhufa waqfu lillahi ta'ala majjaanan jedha maktabaa yeroo ilaaltuun bitama maaliif ishee kan kuni warri kitaaba mana kitaabaa kuni gurgurataa tiraanspoortiitti achii dhaqee dhufe kana akkamii fiduu danda'u yoo kitaabichi kun hin gurguramne amma warri fidaa jiru kuni namni adda yoo akka tasaa rabbiin si laaffisee jennaan guyyaa tokko tola hirtee guyyaatti haala fiduu hin dandeessu tiraanspoortii yoo itti gootee uummataan hin gahiin dhufuu hin danda'u quraanni gaafa maxxanuu biyya warri mootonni maallaqa isaanii itti baasanii maxxansuu danda'u faabirikaa mataa isaa dhaabaniif jechuudha garuu hawaasa biraan gahuudhaaf siduu kan deeman biyya Itoophiyaatti erguudhaaf maallaqa ittiin kafalan warri achii fidu kun immoo qarata isaa hunda kaffalee kee hawaasaan gahuun dirqama isaati akkasuma kitaabni biyya keessatti maxxanu kitaaba rabbiiti quraana rabbii hiikanii kitaabota nama barsiisu rabbiif jecha hojjetan rabbiif jecha hojjechuu ati rabbii jecha maa bittee uummataan hin geenye namni tokko dubbiseet fayyadama tokko dubbisuu hin danda'u maallaqa isaatiin gurguree bitee ummataan ga'ee fayyadama namni tokko barreesseeti ummata fayyadaa jechuudha namni sadeenuma kana tokko hojjeta hin barreessa tokko hin dubbisa tokko nama dubbisiisa jechuudha kana keessaa warra afuraffaa taa'ee nama qobatu hin ta'in yoo dadhabdillee caljedhii taa'ee jennaan warri kaan immoo kan inni an jedhu warri rabbiin peejii gurguddaa isinitti kenne waan hin dhaabadduun qabaan wallaahi bara kana cufamaa jira namni feesbuukli nama akka jirutti cufaa jiran eega sila hawaasa rabbiin addunyaa kana guutuu keessaa isinii qabee isin jala kaa'ee maatii isinii godhe waan gaarii ittiin hojjedha namoota hojjetaniif hamilee ta'aati ummata biraan gahaa beeksisa osoo isin jala hin cufamin guyyaa tokkotti maatii 100 dhabda guyyaa tokkotti maatii 500 dhabaa jirta kanaafuu maaticha sana osoo dhabin waan gaarii biraan gahan isinii jala namoota hojjetanitti hamilee ta'an dhaamsa kiyyaan waan jettu yoo qabaatte waan xumura kanuma yeroo tokko ni mudata sadarkaa qalbii namaa keessa waa uumuu fa'aa yeroo ta'u jira amma namoota tokko kitaaba yeroon baasee diizaayina isaatis haa ta'u kallattiin suuraa kaasetti ergee kitaabni kun bahu hawaasni haa dhagahu hojiin akkanaa hawaasni dhagahu malee hin fayyadu hojiin akkanaa hawaasni wanni kun baheera malee ittiin ta'u bara kana gurraan waa dhageessistee kaatee innaan itti argatan matalan yookaan nama guddaa tokko irratti fa'aa waa argatan wanni bara kana jiru sooshaal miidiyaa kana rabbiin azaabu wayitiif fidees gaarii ta'us danda'a yoo waan nama waan sun gaarii isa ta'u wanni sun hamaas ta'u nama guddaa tokko irratti yoo argite ilmi namaa jalaa kaasee gubbaa gadiitti barbaada yoo namichi guddaa dheettee ati yookaan nama hawaasa guddaa tokkoof jalaa qabu tokko waan sana eegsii irra kaa'ee jibbee hawaasa guutuu jibba wanni kun rakkoo guddaadha wanni kun rakkoo guddaa barreeffama ofii kiyyaa barreesseetiin galaal waan nama komii warra peejii gurguddaa jettuuf hin baanaa bara
ofii kiyyaa barreesseetiin asin ta'abiniiti kana kooppii godhiiti suuraa kana wajjin poostii godhii jedhee yeroon itti keessaan erge laalaniituma faatti dhiisan hojii kanaatti uffatammoo waan kanaa waan xiqqaadhamoo namni kun sadarkaa gaa ilmoo namaatii mini isaan namni kun ni hinaafamoo sadarkaan yeroo itti jedhuun qabaan wallaahi maal jechaadha yeroo itti jedhuun na ajaa'iba waan akkasii fa'aatu numuun mudata haa ta'u wanni guddaan hawaasa dhaqqabaatiidha jira fakkeenyaaf kitaabni kun fireen 10,000 hawaasa dhaqqabee jira alhamdulillah gargaaraa kan jedhu agarsiisa kan jedhu kun jechuudha agarsiisa xiqqaan kun jechuudha gammaatti nama 10,000 bira ga'ee jira jechuudha lanni kan rabbiiti. Egaa daawwattoota keenya qophiin har'aaf qabnu kana fakkaata. Mee dhaamsa xumuraa hawaasaaf qabdu yoo jiraatte nunis waan jettu yoo qabaatte mee si carraa xumuraa si kenna. Isiniifis wanni jedhu yoo jiraatte tokkoffaa hin danda'uu hin jedhin itti isheen hin danda'uun hin ta'uu beeki. Waa hojjedhaa jettee. Kan siin jedhe kana najaa hallee ta'uu dhabu hanga tokko wanti kun fiixa bahee jira. Gaafa san koompitara namaatiin hin barreesse gaafa duraa daftara irratti hin barreesse koompitara mootummaatiin gibirinnaa irraa waasitaa minaamin bifa saniin barreeffame jechuudha. Har'a keessatti alhamdulillah akkuma ta'ettu barreeffamaa jira. Tokkoffaa yeroo taaskii keessa isheentee itti mana keetitti galtu diidetti hin fixin karaa makiinaatii fi nama laalaan dindeemin kitaaba wayii uumatee tokko bakka nootti qabadhuuti achirraa barreessaa waan sii dhufe barreessaa deemi. Warra waa barreessuu danda'uuf waan hin dhaamu kan barataan baratu osoo barreessaa barate gaaf tokko wanti sun kitaabas ta'uu danda'a kitaabas ta'uu dhiisuu danda'a maafi mushkila laakiin sammuu isaa keessatti ogummaa akka caalaa deemu jechuudha ogummaa wanti godhachaa deemuu caalaawu sammuu isaadhaa keessatti barreeffama san seef godhaa deema waan ta'eef sirriitti isa fayyada waan ta'eef bifa wardiitiin osoo barreessaa deeme namni baratu kan jedhudha kabiraa fayyadamtootaa fi warroota mana ta'anii sila qara'anii sheekaa bakka takka ibaaraan jalaa batte kaan imaama nama qaraasisuufis inni uzrii ma himata maalota kaan naan mirgatin hima ja'a garuu rakkoon bakka takka ibaaraan badde warra saniif kitaabni kun dawaadha waan ta'eef hin beekuun rakkoodha seenanii na dhibdeen ni ulfaatti saniif nama qaraasisuu jalqabuu dhabanii akkasumatti jiran kaan haadha manaallee qaraasisuu sodaate akkasumatti bar sheekummaa irraa bu'a waan argeen qabaafi mataa kiyyarraa kaasees ta'uu danda'a. Kanaaf ibaaraan immoo namni eega naman qaraasifne ni baddi. Ati amma takkaan nabadeera lamaan nabadeera jetteeti qaraasisuu sodaatee teessaami eega teesse bara dhufummoo 10tu si bade gadi deema malee ol hin deemu namni naman qaraasifne ilmi isaa. Saniif jennaan nama qaraasisiidha. Kabiraa kun kitaabolee akkanaa kana fudhadhuuti kaawwadhu mana keessa bakka si dhibe takka takkaasan kusti gargaara gaafa yeroo takkaa lama nama qaraasiste immoo atu sheekha jabaa kanaaf sibiratti hafaa kanaawu of bira dabarsitaa jechuu kanaaf dhaamsin ani warroota xiqqoo takka osoo waa beekanii tarjamaan takka jalaa baddeef kitaabni kun dawaa keessaniin jedhanii warra akka keessanii warra immoo agartee waa barreessuu danda'uuni ni duuta gaafa tokko waa barreessuu kana fedhu haa maxxanu fedhu haa dhiisu gaafa tokko addunyaa irraa deemuu waan hafiisa hin qabneef waan hawaasa kana fayyadu barreessaa deemuun akka barreeffamaati dhaamsa kabarreessaa tokkotti waa'ee barreeffamaa dhaamsuu jira dhaamuu jira malee daawaanis maalis hojii adda addaadhaa addunyaa ta'utu hedduun jirtu waa'een barreeffamaa kun bilbilaanis danda'amuu fi yeroo taasii kee deemtus hatta yeroo adda addaa barreessuu kan dandeessu ta'uudha haalli mijataa ta'uudha waan isin dhaamuu fi barbaadu inshallah. Jazakallahu khairan Ustaaz Muhammad Sabaa dheeroo keeknu kenniti asitti nu argamuudhaaf baay'ee galatoomii hojiin keetis hojii fi xaboo rabbisiif haa godhu jennaan galatoomii daawwattootaa fi hordoftoota keenya kan bakka hunda teessanii nu daawwachaa jirtan sagantaan irraaf qabnu kana fakkaata waan amma yoonaa hordoftanirraa waan guddaa barataniitu jireetiin abdaddaa atis isinis kan ala jirtu kan biyya keessa jirtu hundi keessanuu warri afaaniin waa dubbisuu dandeessan dhaggeeffachuus dandeessan afaan arabiffaas afaan oromiffaas hundumaa'uu kan dandeessan hojii manaa isinitti kennamee jira hanga dandeessaniin hojjedhaa hojii biran taa'inaa dubbisaa inni dubbisuu hin dandeenye bitaa namaan gahaa wal dubbisiisaa diinii keessan kana karaa hundaan habarannu kan jedhuun dhaamsa keenya waliigalaati kanarraaf jennee asumatti goolamnee jirra sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nageenya rabbii keessan hoo jiraadhaa isiniin jecha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.